Akkam jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Barri bara sooshaal miidiyaati. Namni paarsantii baay'een sooshaal miidiyaa irratti fayyadamee biizinasii dabalataa argachaa jira. Sooshaal miidiyaa irratti fayyadamanii biizinasii dabalataa argachuudhaaf immoo barnoota qabaachuu fi waa'ee isaa infoormeeshinii isaa qabaachuun ni barbaachisa. Kanaan wal qabatee karaa chaanaalii kana barnoota yuutuubii fi viidiyoo ediitii koorsii dhedheeraa fi gabaabaadhaan bifa isiniif galuu danda'uun karaa chaanaalii kanaa ni barsiifna. Kana qofaa miti. TikTok Internaashinaali Itoophiyaa keessatti viiyuudhaan kaffaluu danda'u akkaataa itti banamuu fi laayisensii isaa ni barsiifna. Kana malees sooftiweerota garaagaraa fi akkaataa itti fayyadama isaanii karaa chaanaalii kanaa ni barsiifna. Walumaa galatti waa'ee TikTokii, yuutuubii fi viidiyoo ediitii akkasumas sooftiweerota garaagaraa akkaataa itti fayyadama isaanii karaa chaanaalii keenyaa isin biraan geenya.